دكتوري كيف بقى قام كجرا دكتوري كنا ميدا لفده مو قبو يبتك كونكولاتا ما بنتني سربرايز قتل لك وانا تجي قدرت تسيجر غارا من جتني مرتين اثنين عرفوا في حربك يرين في ذيك ابو ما تجرا يونا دوغا كان دريت مو مان امانه بقى كان والله اور سمتاچو ديناس sagaleen kiyya dhagama isinit daga duraan dursee assalaamu alaykum isinin jedha asli haadite haadhatee namara osoo achi jiraanne kanama miidiyaan si eebbisuu miti qaamaan si bira dhufnee gadda keessa wajjin qoodamna ani dhugaa rabbii dubbachuuf akkuma namoonni biraallee miidiyaarra viidiyoo hojjennee feesbuukumaan qaati poostii gootu si jalaa sheer godhaa ture maalii fi taaziyaa haadha namaa jechuun gaaddisa keeti irkooteeti garuu akka viidiyoo kee irraa fi wanni irraa hubadhetti dhaqqabdee jirta haadhatee irraa du'aayii fudhatte maashaallaadha baay'ee itti gammade viidiyoo itti poostii goote sallaalee maaliif jennaan namni osoo haati namaa lubbuun jirtu nama haadha ofii faajatee dhaqa gaafa isiin dabritee lafa dhiitu osoo hin taane ati har'a qabatamatti haadhatee hoyte isiin lubbuun jirtu humna keetirraa waan xaartirraa nagaan naa jiraadhu bakka ani nagaan jiraadhutti atis nagaan naa socho'uu qabdattee magaalaa isii galchitee waan akkasiisan isii godhuu sana hedduu itti gammade badhaamitti itti gammade kullu nafsin daa'iqatul mawt jedhan isii nama yookaan xiqqoo bubbulee miti ijoollee waxxaatiin osoo fiitu umrii daa'imummaatiin guyyaan abbaan ga'e hin deema jechuudha duuti karaa kenna waan ta'eef si ammoo rabbiin sabrii jamiila sabrii jajjabduu siif haa kennu isaaniif ammoo jannatul firdaws rabbi haa kennu maatii hundaayyuu jechuudha obboleewwan keellee ka biyya keessa jiran firoottan keessan hundaayyuu jechuu rabbiin obsa isinii haa kennu haatite haadhumateen namara kanaafi dhugaa wallahi osoo naannoo tokko jiraannee walitti dhufanii akka aadaa kennaatitti taaziyaa dhufee namni taaziyaa walirraa wanni jedhee keessummaan namatti deemaa keessummaa san namarra wanni jedhee akkasi geggeessa aadaa qaba namni du'a jechuu waan taphaatii miti jechuu kanaafi rabbiin obsa si haa kennu isaan ammoo rabbi jannataan haa qananiisu haatite har'a du'aayii barbaaddi sadaqaa barbaaddi sirra kanaaf jecha waan hawaasni siin jedhullee hin didin maaliif yoo jette anarra osoo naannooti jiraattu jiraadhe taaziyaa si dhufa taaziyaa yoo si dhufe homa sitti hidhadhee si biraa deema sun ammoo mallaqa osoo hin taane aadaa oromooti kalees akkas keessa turre kanaaf namni haadha ufiitiif jecha ati amma wanni sirraa eeggamu wanni guddaan sadaqa torbee lama boodaadha keetiif ummata naannoo san jiru walitti qabdee sadaqa achirraan gaafa guyyaa 40 kaayatu si eeggata haadha keetirra waan guddaa gootaa jechuu kanaaf jecha wanni hawaasni si gaafataa jiru ijoolleen kee nama miidiyaarra waan kana godhan gadi bu'anii lafarratti hojjechuu qaban si gaafachuun inuma hin barbaachisu waan kana ammoo ati kuni waan qabatamatti silaa achitti si biratti argamnee goonu beekta kanaaf jecha haadhateetiif sadaqa miskiina nyaachisuu qabda kaaya isiitiif itti qophaa'uudha qabda har'a biyya keessaa waa maraanii beektaa jechuudha gaafa guyyaa 40 kaayatu bayaa gaafa guyyaa 40 kana sangaa tokkocha birrii meeqaan biyya keessaa akka bitamu ati siin beektaa jechuudha kana situ godhuu qaba dursitee ijoolleen biyya keessa jiran obboleewwan kee kasii wajjin dhalatan yoo dandeetti akkasii waa godhuu danda'an isaantu godhuu danda'a ammoo bakka san hin jirretti rabbiin isaanitti haa geessu sadaqaa du'a muslimaa keessatti akkana tartiibaan deemti jechuu kiyya kanaaf jecha waa maraayyuu inshaallah hawaasni waan siin jedhe hin didinii ittiin arrabsuu fi hin jedhamu akkas taaziyaa dhagu taaziyaa qaamaan si dhufuu hin dandeenyu waa wayita qaamaan si dhufnu yoo sii goone ammoo hawaasa bal'aa uummata si jaalatu duran dhaabatin kana maraayyuun beeytaa ilma aadaa guddatee ilma safuu beeku ilma waa'ee taaziyaallee beeku waa'ee du'aallee beeku jechuu kanaaf jecha abbaan fedhe waan fedhe haa jedhu kuni kaayoo kenna si qofaa miti har'aati ammoo nama sooshaal miidiyaa kanarratti beekamaadha kanaaf namni miidiyaan si gaafata namni hundi ammoo bakka ati jirtu san hin jiru anama fakkeenyaaf jarman jira yoo guddatee yuuroma 10 karuma biyyaatitti achi darba yookaan 20 yookaan yuuroma 50 ka ameerikaa jiru sanu kanaafi bakka ati jirtu osoo jiraadde har'a taaziyaa si wajjin taa'ee keessummaa teessirraa taqabbalee bakka ati dadhabdetti ummata sirraa geggeessee akkasitti deemti walumaa galatti rabbiin isaanii haa araaramu sadaqaa isaaniitti jabaadhu
waa baay'ee dalagatte wallaan gammachuu guddaa sirraa qaba dhugaa rabbi takka ijoollee waxxaatii umrii keetii keessa namoota miidiyaa kanarraa wacan garii waan maatii isaanii quba qaban natti hin fakkaatu ati garuu dhuguma akkuma miidiyaa irratti ummata miskiina bira dhaabbattee miskiinaaf waa jettu haadhateeti waa goote jechuudha laale osoo har'a osoo qabeenya qabu kanaan haadhatiyyaa akkas godhe osoo maarree jedhe seenaan qabdu maashaallah kanaaf du'aa yaadateeti fudhatte har'allee ammoo wanni sirraa eegamu sadaqaa isiidhaa wanni barbaachisu har'a sadaqaa boottee dhiistee hooma takka wanni ati fittu hin jiru kanaaf obsa rabbiin si haa kennu sabrii jamiila jedhan san awwala kana duuti beeyta yeroo namni awwalaa du'e kanatti uf qabuudha bakka sadaqaadha wanni guddaan hajjii isii yaaddee siin tasaakkaan karoora akkasii qabaa jettee waan ati gootu hunda feesbuuka keessa jala deemee laalaa ture gadda kee jechuudha kanaaf jecha rabbiin si obsa si haa kennu sadaqaa isiititti jabaadhu waan dandeesseen tartiibaan inshaallah kaaya gaafa amma guyyaa 40 isaanii sanatti qophaa'uu qabdaa torbee lama booda torbee lama yoo isaan gaan torbee lamatti illee uummata naannoo kee jiru waliin qabdee achitti ijoollee wajjin sadaqaa godhuu qabda kanaafi kanarratti inshaallah warri miidiyaarra jirus uummanni martuu dhageettanii isa gaafachuun hin barbaachisu innis ammoo wanti kun waan isa eeggatuuf itti qophaa'uu qabaa yoo obboleessi isaa ka isa hangafaa jiraatee waan kana natu godha kasiin jedhu taate san hangafa dura dabaranii hangafa dura hin deemtu yoo ati ammoo hangafa taate dirqama keeti. Akkasii galatoomaa fixadheeraan. Ati siyaasaa gootee baramaa waan naasoo jiru kan akkamati? Akkaan argina jira. Asli. Amma culullee dhabuudhaaf jedhee beekee akkamati nagaadha. Jabaattee dhiiroo as jalatti dhiifama sitti ariifachuufi miti. Yaa'u haadhatee rabbi jannataan haqana seesus rabbi jajjabina siyaasa faamilii kee guutuu waliin si dheeressuufi miti nama baay'eetu si eeggataa jira as jalaa namni seentan gaggabaabsaa yoo dandeessan. Kaan jechuu barbaade yaa'u sirran beeynu akka itti dubbattu beektaa bakka itti dubbattu beektaa nama guddaadha. Kanaaf baay'eellee sitti booda si deebisnee si yaachisnee waan adda addaa sitti kaasuun oolu an fakkeenyaaf haadha tiyya yeroo waggaa 11 dhabee hin beeku garuu waan isin naa goote waan isin naan jettee fi waan isin naa dhaamte hunda bakka hanga irratti jira kun karama kenna hunda jechuu barbaadeeti so namni asliidha waa goonaa jettan nama kuma takka tas jala jira bakka inni jiru beektanii waan inni barreessaa jiru argitanii jirtanii namni ala jirtan yoo dandeettan nama 30 hanga wanni barbaachisu nama 30 caalaa waan barbaachisu natti fakkaata yoo of qabdanii jettan gara inni jireenya isaatti jirutti achi baasu yookaan achitatti hojii gad dhaabbataa itti godhu dubbii irra qaqqabanii yoo fiigatti an hojiitti amana beete waan akkasitti amanan malee haasaa ooluun barbaachisu asliin achi jira namni kun nama guddaadha ilma qaba achitatti hojii gaarii hojjechuu danda'a yoo jedhe achitatti hojii gaarii itti godhu namni 30 yoo of qabe isa gaachitti yoo sanii miti jecha waan ispoonsara namni 30 40 yoo of qabe isa gaa bituufi akkasiin jedha Goora ta'uu barbaada. zaase san achi si baasudha haasaa ooluun jaa keessan akkana si goonama Garbaami wajjinaa barbaada bakka ijoollee akkam godhare. sana itti mari'attee gaalaa dubbiin si bira jirte akkaataa piroosesaa maalii dubbattee yoo jette namni 30 40 yoo wal qabe hojiitti si hiikudha sun an lamii san qofa siin jedha salaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu sultaatu Alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Enu kan dubbatanii jira. an keessa jira waan filatti keessa Doktor Asli, angkasa tiketti Kanada simre. Inti bibarar boru. Sodati. Kanaadaa deemu? Wallahi waan jedhe dhageette bare. Yaa Rabbi qabata Rahmaani yoo si qabata otoo olteen bulini aslii fidi Kanaadaa jedheen. Maashaallah. Yaa Rabbi yoo si dureessaa. Yaa Rabbi yoo si dureessaa. Itti si tumuru? Tumuri. Du'aa isii kadhaa barsiritti akkate daftee Kanaadaa deemte. Gaafii qabaa itti tumuri jee tumuri. Yaa Rabbi yoo si
yaa rabbi yoo si qabaata asii hin nyaachisin liqaa odoo oolteen bulini asii dhaabi Ameerikaa jedheeni bartana lamaan bichaa asii hawwata fe akka rabbi Ameerikaa si fidu. Yaa rabbi Ameerikaa nu fidika. Yaa rabbi yoo si dureessaa rahmaanii yoo si dureessaa aslii kenna ol fuudhii mul'isi aalama keessaa yaa rabbi nu mul'isi. Abboo rabbii kiyya mucaa kaarruu kana nu mul'isi. Ati eessa jirta koi? Ameerikaa jechuudha. Baby come to America. Namni Ameerikaa jiru Ingiliffa keessa. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salaam. Alhamdulillah kacule. Oi, waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Soorati aan kan na dhibe. Rabbiin obsa sabrii si haa kennu. Ummate immoo rabbiin jannataan haa gammachiisu. Siif bilbilee ture garuu bilbilli kee nuti nuu dide waan ta'eef rabbi si haa sabbarsiisu. Haati ta'e haadha ta'e namaraa sibicha irra furiin taanee numa mararraa amrii ta'anii rabbiin obsa si haa kennu si haa tiisu maatii keessan kulli sabrii dhuma hin qabne isinii haa kennu rabbiin isaan immoo warra jannataa haa godhu. Kenna numartuu waan nu dhaawutu beekika gara haadhaan namatti waa hedduu nama si rabbiin si haa jajjabeessu obsa siif haa kennu. Obboleewwan koo namoonni tokko tokko asirratti waa jechuu jirtanii osoo waan asirra haasoitan kana keessaan godhattanii gaarii natti fakkaatu. Maaliifuu jennaani namoonni hagaa wanta kana yoo barbaadan keessaa waldifamee waan godhamuu qabu malee waan asirratti dubbatamuu qabu miti. Kanaaf warroonni waan akkasii barbaadan keessaan osoo argine jechuu barbaadeeti. Asli si rabbi obsa si haa kennu. Amshira yeroo kana waa hedduun nama dhagama gartee haala yeroo ammaa biyyatti keessa jiraattu keessa hojii wal qabatee waa hedduu si dhagahama. Kanaaf ati rabbi sabrii si haa kennu jajjabaatu sin jechuu barbaade obboleessa kiyya. Abshira. Hayye. Thank you. Bakka isin ga'e amma isinirraa yoo mana kana cufee deemtanii bashannantanoo daabboo minaamanii kana yoo laaltanoo hin dhiirte ijoolleen kee miti hawachuu achi deemiti. Dhiisne daabboo haraami. Odoo an sa'a jenne cufatu edda hanga jedhu rabbi. Taa'uu dadhabe abbo. Okay, deemi ka dura bisi haala. Seeqatu jira jalarraani bunaa. Sooreyyuu hirni. Soorati. Wanta warra jala kana taa'ee na eeggataa jiru yeroo biraa argina lakki gaastii hin ga'e dadhabee. Rafi asli. Galatoomii waan deebi'ee. Galatoomii. Thank you. Si jaalanna doktor. Rabbi si biraa jiraatu jajjabaa obboleessa koo. Waaddu bakka hundi keessanuu galatooma. Soorati ati keessan na dhufe. Wala garraa yise. Nuti asiifan barreessa. Bilaal. Na barreessa. Maali adii kiyyaan deebifne waan na gaafatta. Gaawiin keenaaf Maa jetta? No, adeemtee hin sobaadha. Mana baabaa keessa qabnaa dhiissanii guyyaa wajjin siima. San dhiisi yammu. Maa jette mee sooretti? Naim again. Do you have a question? No, I don't. Walagarraa mana baabaatti. Adiin. Ayyeesha. Okamana sooretti okamana baabaatti bakkuma ta'etti fudhadhu hundaa. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Karena guys, saya magana kan jiraatani. Alhamdulillah. Akka boleh sekian doktora si Rabbini sabri sifakenno Rabbin sa jajjabeessu. Jajjawanni walii godhani du'aa imani qaamannan wal biran jedhe du'aa walii godha. Yeah. Jajjabaatu haadha kan ta'e Rabbiin araaramuutti Rabbi warra jannataa keessan haa godhuuti. Achis akkasuma jajjabaatu inshaallah ala gaarii irra jirta jajjabaatti Rabbiin ammallee isaa dabalu. Amin. Sore, Bilalo.
asli. Waraqaa isinitti haa ta'u wal agarra yerdoodha. Inshaallah. Guys, baay'ee isin jaaladha, baay'ee isin kabaja, rabbi isin haa kabaju. Thank you very much. Waddaachaallo. Giliffaan afaan warra sooree fa'aa tokkoon I have no word jedhaniitiin bakka akkasi I have no word. Ooloo fundi keessanuu እና wal agarra yeroo biraa ishii nagaa kootii fayyaa kootii jira waan rabbi fide danda'u godha. So numa wanni godhan hin jiru waan feetellee yoo taate dirqama waan booda dhiituun kee dhoolle sabbaruun kee dhoolle booyanii fidan takka waan hin jirre. So ilkiin waan lagaa jiran gitan yeroo biraa wal agarra maqaa ishii annagaya qabaa fayyaa kootii alhamdulillah bakka alhamdulillah. Islaamni akkati yoo argate itti shakkaraa yoo dhabe itti sabbara. Lama saabiriin jedha. Saabiriin dirqama musiibaan takka wasitti galte dirqama itti sabbarta. Boottee wanni fiddu waan hin jirreef. Kanuma hunduma keessanuu warra haadha abbaa keessan gaafa lubbuun jiru gargaaratee ol qabee qaqqabee gaafa isaan deeman sabbaru rabbi sun haa godhu. Ilmoo afaan duwwaa abbaa koo haadha koo jettu osoo hin taane ilmoo waan dandeettu haadha ofii abbaa ofii gargaarte gaafa isaan biraa deeman itti sabbartu rabbi sun haa godhu. እናት ከማንም በላይ ናት። እንበይተኒ አቲ ሁንዳ ኦሊ እንጀባቲ ጋፋ ረብ ስራ ፍቀተ ድርቀማ ወን ጎት ፈኮኝ አዱኛ ከረ ወን ካራ እንጀሩ ይከብዳል የእናት ነገር ያው ጋፋ ረብ ስራ ፍቀተ ወን ጎት ተከንጀሩ ገገሱ ሆነ ረቢን ቀረችሁ ሆነ ዱአይ ቀረችሁ ሆነ ወን ጎት ማት ወት ኮን ሙቀራሙት እንጀር danda'u. So kanuma isin jechuu barbaada. Yeroo gaarii qabaadha. Thank you very much. Dubartii yoo taate dubartiin kabaja qabdi, safuu qabdi, duudhaa qabdi. Maafirra waliin darbine. Walumaa galattu yaadni isin gochaa jirtan kun yaada sirriidha. Wanti kun deddeebi'aa jira. Ka amma dhufaa jiru miti ka ganaa dhufuudhaaf deemullee jira. Akkasitti keessanii miidiyaa irraa wal balleessuun hamilee walitti qabuun carraa walitti qabuun kun nurraa dhaabatuudha qaba. Kana gochuun nama amma waan kana hojjete tarkaanfiin barbaachisaan ta'e kallattii hundaan irratti fudhatamuu qaba. Namni hin dogongoruu miti ilma namaa ni dogongora. Gaafa dogongoru ka dogongorsiisu eenyu dogongorsiisaan kama dogongorsiise mataa ofiiti ka dogongore nama waan kana raawwate malee isiisanii miti na biratti. Kanaadhaaf yaadni isin qabaa jirtan kun yaada sirriiti, yaada dhugaati, yaada dhugaarra dhaabbadhaa dubbadha. Eenyullee yoo ta'e namni obboleettii hin qabne hin jiru. Har'a osoo obboleettii tan teete. Taate akkas hin gootu, osoo haadha tan taate akkas hin gootu. Isinleen ilma namaati ka dogongorsiise mataa kan keetti dogongorsiisaa gurbaa san kallattiidhaan nu fida waan dubbatamuu qabu hawaasni kun dubbatuudha qaba. Amma nama 3,000 jala kana jira. Nama 3,000 kana jechuun waan guddaadha. Har'a viidiyoon kun ka duraaniitu ta'u ka ammaatu ta'u qaamni saalaa dubartii homaa kun nagaran qabu abboo. Kan rakkoo qabu namuma kanatu lakkisa. Kanaadhaaf waan kana gadi bilchee fuuldura dhufu irratti dubbachuun barbaachisaadha. Hadha namni bifa kanaan mallaqa namaa nyaataatiin ture, nama xiqqeessaa ture. Yakkamaadha dhugaa rabbii. Kanaadhaaf sirriitti wanti isin dubbattan kun yaada sirriiti. Gadi qabaa waan kana irratti dubbadhaa irratti haasaasin jechuu barbaada. Galatooma. Yaada hedduun kaase jira Aljaziiraani. Yaada manni irra kaase kun yaada bilchinna qabu, yaada fudhatama qabu. Kanumarra dhaabbannee waan tokko haa murteessinu. Muciyyoollee naa dhufte wanti isin dheessituuf tokko hin jiru.
wanti isin baddu miidiyaa kanarraa wanti isin balleessuus hin jiru, wanti isin dheessituuf illee hin jiru. Asaa dhiyaatu yoo rakkinna qaba jedhe waan kana dalage rakkoo kanarraa qaba rakkoo kanaaf kana dalage yoo jedhe as dhiyaatee haa dhiyeessu yookaan ammoo obboleetti namaa haadha namaa yakka kanaa kana miidiyaa gubbatti gadi baasuun yakkamaadha yakkama san nuyyuu hin beekna hawaasni guutuun haa baratu haa beeku yoo rakkinni jiraate ilaafilaadhaaf na hawaasa qaba guddaa qaba xiqqaa jira as dhiyaatee maaliif kun rakkoo kanaa qaba na argaa maan jedhin kallattii adda addaatiin yoo miitee jiraate yookiin yoo miidhee jiraate. Maas baay'een dubbatiin mubaarakni jira ijoolleen miidiyaa kanarraa beekamtuun ni jirti. As dhiyaatee kun rakkoo kanaa kana jira na argaa maan jedhin hagas bahee xiqqeessuudhaaf wal xiqqeessuuf wal gabbuusuudhaaf deeman kun hin barbaachisu adhallee barullee ni balaaleffanna dhugaa jirtu dhugaa baafna rabbii dhugaa dubbanna garuu ulfaadha. Okay, galatoomii buuna mee wanta kun dubbadhaan dhaggeeffadhaa yeroo takka. Asirratti waan tokko jira uummata keenya waan tokko jira dhiibamaa wajjiniin waa sadiitu wajjin deemaa. Tokko Neymar hiriyaa koo obboleessa koo hin jaalladhu. Lama Abdii Geetaachoo hiriyaa koo obboleessa koo hin jaalladhu. Jara jedhamaan ajandaa kana fudhee ba'e bara. Wallaahi wa billaahi jara jedhamaayi wanni dhufe aduuf. Yoo jara illee ta'e irraa barachuu qabu jedhaatanii fudhee dhufe. Nama 100 turatti jaraa jedhe. Yoo jara ta'es dantaa jara. Yoo jara hin taanes dantaa jara. Sini galee namni hedduu sila Facebook irratti maqaa barreessaa jennaan Facebook jalatti ni si barreessaa ta'an Abdii Geetaachoo Abdii Geetaachoo Rabbi moo malaayikaadha. Rabbi moo malaayikaadha. Moo naasararroo barbaadan abbaa barbaade yoo ta'e maa jawwaan mucaan waayee abbaa barbaade maa ta'in hin dhufti hin dubbatti tokkoffaa maqaanuu gingilchuufis bareeda namni akka wal jibbuu maqaa nama balleessaa Facebook irratti mamallaan jedhaa oolan mubaarak musammaatiin han jedhaa oolan warri kaan wallaahi argitaniitu rakkoon qabaanas yoo ta'e obboleettiin keenya amma walgalti tokkoffaa eenyu kan viidiyoo irraa waraabde dogoggorsi eenyunni lammaffaa mi'ootii qabattee waan uummanni murteesse murtee fudhatte jechuudha. Kanaaf waliin burjaajessina Abdii Geetaachooti abaluudha roobeeraa rabbirraa hin jedhaa jala deemtan. Isinii galee kanaaf amma gara intala galchuutti deemna. Obboleessa keenya kan intala bira jirtu tokko barreessi olensi galcha. Kallattiidhuma haasaa daneessuun barbaachisu. Meera koppiliinkiin taaptaabii maaf kuma dhibba lama ta'e. Koppiliin godha. Koppiliink sheer. Taaptaap. Nan eegaadha. Warri kan maaliif barreessu? Akkee. Argeen ture na jala bade. Ay. Warra barreessu nan kaagate. Harka aara galfadhaa. Mi barreessi amma? Warri barreessitan obsaame obsa warri barreessitan. Deemee yoo dhagaa qaba haqima. Ay argadheera amma. Nama tokko buusuu dirqamarratti ta'ee mimmiyyee sin buuse ishii sin galcha. Salaamu alaikum Maahir. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Jirta? Si bira jirti miti mucaan. Jirti. Kalas mi'ootii qabadhuuti. Maammi akkaataa adeemsaa sirreessaati. Wannan jalqaba barbaadu eenyunni abbichi keessattuu kooppiiliin ishee godhaa akka ajandaan kun bakka biraatti waa biraa jedhameetti naasamaan waan ta'eef kooppiiliin ishee godhaati. Yaada obboleetti keenya nageenya maammee dubbadhaa akkaataa nuu sirreessaa. Jalqaba irratti wannan barbaadu akka kootitti eenyu namni kun isa jedhu tu addaan nuu baafte. Namni hedduu nama keessaa naaf jira. Wallahi nama dhibbaa Abdii Geetaachooti dhiisii waan kanarraa hin dubbatinii jedhan. Muka nyaadhuun jedheeni nama meeqa jechuun wallolleerra. Wala nabsinee jiru. Akkamitti waa'ee Abdii Geetaachoo dubbattaanaan jedhan. Akkamittan dubbanne maa Abdii Geetaachoo malaayikaadha. Hayya Mubaarak. Koi. Maahir salaam alaikum. Yuutirra kabar. Wabarakatuh. Maammee jirtaa? Jirra bro. Jalqaba irratti wanti obboleettii keenya nuuf gaafattu jechuudha akka seeraatti jechuudha. Wanti kun waan hedduu restrictive ta'ee xiqqoo of eeggannoo barbaadudha waan ta'eefi namoonni
ruumarii yookaan waanumatti fakkaate wantootni kennaa turan amma dura hundi keenya iyyuu miidiyaa irra waliin jirra waan ta'eef wantootni argaa dhagaa jirru jira waan ta'eef lafaa kaafnee maqaa namaa callisnee kaasuun yakka guddaadha waan ta'eef nus maqaa nu balleessa waan ta'eef rabbii biratti nu gaafachiisa waan ta'eef lafa duwwaa maqaa namaa asirratti kaasuun jibbiin isaanaa ta'uu yookaan ammoo natti fakkaatteedhaan maqaa nam tokkoo dhahuu osoo hin taane ragaa qabatama jechuudha. Namni viidiyoo kana isii waraabee jedhe eenyuun akka ta'e jalqaba irratti nuuf ibsiti sana booda jechuudha. Viidiyoo kana kan baase kabbadaasa ta'u dabbabaasa ta'u namni jalqaba viidiyoo sana waraabe abbaan fedhayyuu yoo public godhee jedhe yakkamaan isa jechuudha. Kanaafuu ammarratti kan barbaachisu namni viidiyoo kana isii waraabe eenyuun akka ta'e jechuudha kallattiidhaan baaftee sitta dubbattu ati ammoo mirgatti qabu bitaatti qabu osoo hin taane kallattiin hawaasa kanaaf ibsita jechuudha sii galee kanuman jechuu barbaada galatoomii miyuutii gootee gaafachuu ni dandeessa yoo gaafattee sagaleedhaan maqaa bichaa yoo danuu baatte hoo isiinumti sagalee isiitiin rakkoo qaba maammi hin danda'a yoo baay'ee gaariidha manummaadhaan waan gaariidha yoo siin kan dubbatu ta'ee jedhe yoo danda'ame viidiyoo beeksisu jennenu sagaleedhaan abalu jedhama jedhinu himi rakkoon isirraan ga'u dhiirri namarraan ga'u gatiin beekuuf sin gaafadha daqiiqaa tokko ittiin tarbiina waliin godhe warri kaan immoo sheer godha taap godha sagalee akka addaan jechinu obboleettii keenya baga nagaan dhufti. Sabboontu ka viidiyoo kana baase eenyu jedhama maqaansa qaate siin. Viidiyoon kun viidiyoo waggaa 3 duraatiin inuu kan ammaa miti. Lammaffaa irratti immoo inni abdiidhaan neemarii maayidhaan hundi isaatii iyyuu sobadha. Viidiyoon kun kan inni bira jiru Roobeeraa Daani'el jedhama gurbaanii nama biyya keessa jiru nama Finfinnee jirudha. Thank you. Kanaaf iyyuu isa kana viidiyoo kun waan isa bira jirudhaa fi inni isa baasu namni biraa isa baasu itti gaafatamaa kan qabu isadha isaatii yeroo kanatti jechuudha. Isa kana gurbaan kana jechuudha gaasheen wanta suuraa baasee fi akkasin naaf hiddanuuf wanta suuraa isaa baasee fi akkasin laattanuuf yookiin waraabbattanuuf osoo hin taane amma atattamaan otoo viidiyoon irratti dalagamee tiktookii irratti feesbuukii irratti yuutuubii irratti afaan adda addaatiin irratti hojjetamin akkasin fiddanuuf namni beektan jirtu Roobeeraa Xilaahun this is your face kana feesbuukii isaa kana miti Roobeeraa Daani'el jedhama. warri beektan naafida nama kana tokko isin eegna Roobeeraa naafida tokko lammaffaan immoo namni kun jireenya si wajjin jiraate keessatti akkatti jiraattan hin jennu atis badii balleessa qabna isa keessaan si qimmiinna akka dubartii tokkotti akka dubartiin akka aadaattis akka maaliittis akka amantaattis dubartii bakka keessa fi saniin tumanu barumatu fideennaani malee keessumaan dubbanna namni kun maallaqa sirraa nyaate qaba. Maallaqa narraa nyaate qaba. Bor imannaan namni sirraa fudhatu hin jiru waan dhageenya qabnaadhaa fi maallaqa cubbuu sirran kaa'ini hin kijibiniif maallaqa haga waggaa lama guutuu irraa nyaate jedha kaan gadi ba'e inni kaan viidiyoo kana akka hin baafneef waggaa 3 gabarte jedha dhugumatti maallaqa sirraa nyaate qaba waan bor dhibattee jedhaan sirraa fudhatanne. Kun sobadha lakki maallaqa narraa nyaate hin jiru garuu viidiyoon kun viidiyoo waggaa 3 duraatti viidiyoo turedha. Wanni inni immoo nan gadhiisa siin jedhe jira sodaachise jira samoona kana. Waan sodaachise tokko iyyuu hin qabu. Kanuma inni gadi ba'e argite jechuudha viidiyoo. Yalla maamme waan dubbatan dubbadha. Akka jalisi gaafatanutti. Dubbii kana mubee kallattiin murteessuudhaaf xiqqoo rakkisaadha. Maaliif namni kun jechuudha jalqaba akkuma nama wal jaallatu tokkoottiin alatti callistee mucaan viidiyoo ittiin ergitu biyyi jirtu biyya dimokiraasiidha. Biyya ilmi dhiiraa tokko shamara tokko dirqiidha waan tokko iyyuu gochuu hin dandeenyedha waan ta'eef jaalalaan akka waan kana raawwatan isiinis innis beeka jabeesse hayyee erga wanta iccitii isiin isa qofaaf jettee jechuudha. Beektees haa ta'u wallaalumaan itti ergitee jettee akka iccitii ofiitti eeggachuu hin danda'u yoo ta'ee jedhe namni kun yakkamaadha jechuudha jalqaba irratti.
Viidiyoo kana nama biraatti dabarsuu jechuudha. Namni inni itti dabarse hammeenyaafis haa ta'u gaaruma karaa kamiinuu jechuudha. Waan dhiifama gaafachiisuun yookaan waan dhiifama gochiisuuf tokko iyyuu hin qabu jechuudha. Tokko isa. Inni lammaffaan namni kun jechuudha viidiyoo kana eenyutti akka ergee jedhe ilaali. Ofii haa maxxansu, namni biraa haa maxxansu. Jalqaba irratti namni kun eenyuuf akka sheer godhe isa caalatti namni beeku waan hin jirreef nama Roobeeraa jedhamu kana beektuun yoo ta'e obboleewwan keenya 14 asirra jirtan kun namni kun Facebook irra jira, tarii TikTok irras qabaachuu danda'a akkaawuntii waan ta'eef kallattiin dafaa itti bilbila pablikiidhuma uummatuma irratti jechuudha. Nama ergeef sana maqaa haa dhahu nuti isas akka qaban akka yakka seera isa ilaallatutti gaafatama. Nama viidiyoo kana ammoo dabarsee pablikii godhee jedhe ifa gochuu irratti dirqamama jechuudha. Kanaafuu aqwaallo yaalshinau juurii namni beektanuun dafaatii ammarratti akka dhiyaatu Roobeeraa jechuudha. Hin dhiyaatu yoo ta'e jedhe mucaan kun kallattii kamiin deemuu qaba kan jedhu nas dabalatee obboleewwan keenya mana keessa jiran kun akka hawaasaatti waan gochuu qabnu goona waan ta'eedhaaf jechuudha. Namni kun tarii dhufuu danda'a yoo ta'e miidiyaa irraa dhufu Roobeeraa namni jedhamu kun itti bilbila. Obboleettii koo keessaan lakkoofsa naa erga jabaadhu kan Roobeeraa ati maahir lakkoofsa waatsaappii naa erganii kan Roobeeraa ittan bilbilaa. Dhaggeeffataa jiraate. Asirratti dabalataan Dubbadhaa boonaa koo. yaadni amma Aljaziiraan kaase yaada sirriiti. Wanti amma obboleettii teenya irraa isinillee qulqulleeffachuu qabdan viidiyoon kun kan waggaa 3 ta'uun dhugaadha. Mee wanti sababa ta'e akka wanti isiin beektu yookaan wallabbiin isaaf isii jidduu yoo jiraate yookaan nama biraa jidduu yoo jiraate wallabbiin sababa ta'e viidiyoo kana gadi lakkifamee wanti isiin beektu irraa akka jiraatu mee irraa sanis irraa hubadhaadha. Tarii osoo wallabbiin takkas hin jirre viidiyoon kun gad lakkifame moo tarii wallabbii wayii isin jidduutti uumamee wanti isin jidduu lamaan jiru jiraate waan kana gad lakkisisanis irraa qulqulleeffadha. Obboleessa inni eenyu kan dubbate dhiifama bilbilaa biraan meeseejii dhiifama. Ayyee boonaa baale wanti jiru wantoota private ta'ee jedhe wantoota iccitii ta'ee jedhe jechuudha. Jara laman jidduutti jaalallis jibbaan isaa jiraatu viidiyoo kana dabarsee erga ta'e gaarummaan dubbatamu tokko iyyuu hin jiru. Maaliif namni nama jaallatu yookaan namni nageenya waliin qabu tokko iccitii walii baasee nama tokkottuu erguu hin danda'u jechuudha. Suuraa erguu fi danda'a rakkoo hin qabu. Viidiyoo isiin garuu dogoggoraan itti ergite eenyuttuu dabarsuu hin danda'u. Ilmi namaa fayyaan jechuudha. Yoo maraataa fi mucaa kana xiinsammuudhaanis ta'e jireenya sii kana booressuudhaaf yoon kaayeffatanii ta'een alatti jechuudha. Kanaafuu kun gaaffii ka'uu qabu iyyuu miti na of kolchi. Kanaafuu ammarratti wanti barbaachisu inni guddaan inni dhufee asirratti hawaasaaf ifa gochuudha. Kanumaan akka dhuunfaa kiyyaatti wanti jechuu barbaadu. Maamme asirratti waan tokko ni kaasuu barbaada. Innis eega taateen kun ta'e obboleettiin keenya sabboontuun gurbaa kana qunnamtee waan kun akkamitti harkaa ba'ee fi maaliif akka harkaa baase waan gaafatte qabdaa obboleettii keenya. Yoo immoo dhiqqa harkaa ba'e ta'e sababa waan sii kaa'e qaba. Bilbila koo namni hatee kana godhe jechuu danda'a. Kanarratti yoo ati si qunnamtee jiraatte ta'e kunis baruun barbaachisaadha jechuudha asirratti. Galatoomi abdi isiin osoo hin dubbatin dhiifama naaf godhiiti. Dubbiin tokko osoo hin ba'in osoo miidiyaa irratti ol hin ba'in malee erga ba'ee ka'een boodatti jechuudha. Waan tokko gaaffiin kana booda ka'uu barbaadamu hin jiru. Amma bar sila akka seeraatti namni yoo rakkoo wayii uumamte iccitiin keessaan akka waliin dubbatu godhama obboleessa kiyya. Kun amma already uummatarra waan ba'ee jedhe ati dhuunfaa wanti dubbattu hin qabdu. Dhibeen bakka qaanyii nama qabatte qaanyii fixatte jetti Oromoon. Kuni already saalfiidhaaf gaaffilee piroosiijara jalqabaa hanga xumuraatti deemuu qabu akkasii keessa darbee jira kun already miidiyaa irra ba'e waan ta'eef jechuudha sii galee. Kanaafuu wanti ammarratti fala ta'u akka seeraatti namni kun dhiyaatee waan kana jechuudha eenyutti akka erge yoo fi miidiyaa biraatti maxxanses maqaa jijjiirratti itti gaafatamummaa guutuu fudhata. Yoo tarii ammoo waan kana nama tokko wa'ii qoosaadhaafis haa ta'u dogoggoraan itti ergee jedhe lameen nama isaa wajjin shariika isaa wajjin yakkamaa akka ta'e jedhetti hawaasni maal gochuu qabna kan jedhu irratti murteen kan hawaasaati. San irratti obboleewwan keenyaafis waan barnoota ta'uu danda'u jechuudha siif galee kanuma jechuu barbaadaan. Maamme yaada gabaabaa tokko qabna. Maalin jechuu barbaade obboleettiin teenya wanta taame kanaaf jettee jireenya isii irratti akka hin xiyyeeffanne jireenya isii irratti gartee jireenya isii ka fuula duraa irratti akka xiyyeeffatu bichaa godhuudhaaf obboleewwan keenya kan bira jiru jajjabeessuudhaaf fi guddaa galatoomuu. Roobeera tarii na beekta ta'a. Erga na beekte tiktokii koo hin beekta miti? Kottuu gara tiktokiitiin
biyya qabbaneessinu. Balleessitee yoo ta'e balleesseen jira uummata Oromoo. Waa saba biraatti si geessaan jirru uummata Oromooti. Namoota 4,000 ta'anii si eeguutti jiranii waami jennaan si waamee kottuuti. Wanni kun sirratti mirkanaa'e taanaan balleesseera. Dhiifama naa godha. Ayyee egaa maqaassi badaa jira. Maqaassi badaa jira jechuudha. Erga maqaassi badaa jiraate maqaan kee baduu immoo hin filadhu. Mana kootti maqaan kee badee callisuun hin taatu. Kottuuti isiinis ni jirti. Namoota 4,100 ta'aa jira. Kottuuti lakki maqaan na badee jedhii dubbadhuuti ofirraa buusi. Ilma dhiiraa taatus immoo maqaan kee baduun barbaadu. Kottu. Ammuma seegaa jira tiktokii jala kottu tiktokiin kee maal jedha? Si argee ture seentee turte miti? Si miti jechuudha. Ayyaammuma seeniiti lakkoofsa tokko naa barreessi. Ammuma. Ayyee kallattiidhumaan gara biyyaatti bilbilee jira. Argadheen jira. Lakkii viidiyoo waraabee siin qabu. Viidiyoon na ergame siin jiru. Facebook irrattuu maqaan koo na badaa jira jedha. Ani immoo haga ragaa qaamaan kaleessa nama dhaqee wal lolanii waa hedduu jira waan ta'eef nama sanas na fida. Waan jiru walumaa dhufannaa dhugaa nu haa dubbisu. Gara tokko gorree gara tokko irraa falminu isa finneeni waan jiru ragaadhaan jechuudha. Ragaadhaan deemnee murteessinee dhiira gafiiseef dhiiris bineensaa miti. Jalqabas waan kana dubbadheen jira. Obboleettii keenyaan jechuudha. Nam tokko jibbii isaanis haa ta'u nama kaanirraa harka qabanii nama kaanitti ba'aa fe'uu osoo hin taane yeroo maqaa namaa kaaftuu itti gaafatamummaa guddaa fudhattee waan kana dubbachuu qabdaa jedhee obboleettii keenyatti himeen jira. Waan kana tarii kan abbaarra beeku budaadha jette Oromoon. Isii caala rabbiif isii caala namni iccitii kana beeku tokko iyyuu hin jiru. Isiin maqaa nam tokkootu nama tokkorraa qabuuf jettee nama kaanitti feeti yoo ta'e yakkamaan kompiliitlii isii akka ta'e jedhee hubachuu danda'uudha qabdu jechuudha. Nuti kamtu eenyurraayyuu jibbii isan qaban akka dhuunfaa kiyyaatti jechuudha. Baay'ee maa heddu. Yaa kun waan diqqa dhufee dhiqoo waa mormaa yookaan immoo waan hamitoo jedhate wanti inni haasa'e wanti inni eega godhee kee booda eega poostii godhate. Bara kan saara koon qabu maa hirkii inni waan fedhe danda'a nama keessattuu fayyaduu danda'an. Ilaali qoy mubee ilaali qoy. Yoo diqqa waan akkasii fattare dhufete ragaan jira jechuudha sin jedha. Eeyyee maa hirkoo laala amma kanumaan qulqullee kanumaan jabeessaa jira bar maaliif haalleessaa hin jiru bar kanumaan qulqulleessaa kanumaan jabeessaa jira bar. Kallattiidhaanii mucaan kun isa ta'uu isiin beekti yoo ta'e jedhe abbaa fedhe yoo ta'e bulchaa biyya bulchuu maan ta'in nam tokkorraa sodaan qabnu nam tokkorraa wanta harka qabnu hin jiru kallattiidhaan itti deemnaadha waan ta'eedhaafi isiin waan kanarratti konfirmu gootee nuuf himteetti waan ta'eef isiin irratti jabeessite inni mormuu danda'a. Namni nama ajjeesee jedhee iyyuu nama sana jireenya isaatu hin beeku argee hin beeku jedhee kakachuu danda'anni seera qaba ragaadhaan kallattii ittiin deemamu hin deemamanni. Akkasii rakkoo hin qabu amma irratti obboleessi keenya yoo dhufee jedhe lakkoofsa tokko barreessee dhufee waan kana nuuf haa gabaabsu. Obboleessa keenya Roobeeraa tokko barreessi kottu olgali obboleessoo. Saba biraa wayii yookiin immoo poolis xaabiyaa wayii hin jirtu. Maqaa keetiin mucaan kun hin du'inu jala. Kottu rakkoo keessa jirra. Rakkoo kana nuuf furi. Yoo gooteetta ta'e eeyyee dogoggorri uumameera. Dogoggora uumameef dhiifama wanni nu sirra barbaada. Lakkii hin goone ragaadhaa bidaa jette ragaa qaban sitti dhiyeessanii murtee jiru fudhatta. Gabaabaadha jechuudha. Warri immoo ajala deemtanii feesbuukii irrattis abdii geetaachuu maali jettanu hin saddamina Roobeeraan maanuu itti saddamina kunoo himatamaan dhufaa jira wal bira qabnee ilaallee dhugaa baafnee akka sabaatti waan itti murteessinu itti murteessinee nagaadhaan xumurree wal biraa galla jedhee yaadaan nagumaan xumurama jedhee yaada kanaaf hundi keessaniyyuu kooppiiliingiin tokko taattaabii kana miilee galchame baadaalina jalaan ajjeesinaati isin miti booddee kan dhufe ollaa kaasu baadaalisa. Hundi keessaniyyuu taattaa kunaa miilee galchame Roobeeraa na eegaa meme warri modii sana qabdan na eegaa. United. Ayyee bube hanga Roobeeraan dhufutti nam tokko irri siif isaafis tarii annan bu'a yoo tarii bakkii kan irra ta'e jedhee. Kunoo dhufee dhufeera. Ilaali gorsa obboleewwan keenya shamaraati ayyee Roobeeraan dhufee jira dhufu welcome obboleewwan keenya shamaraatiif obboleewwan keenya rakkoon qabu beeku nam beeku nam bu'aan rakkoon qabu
ishii mu beeku galatoomii ulfaadha. Akkuma qabu booda na deebisa. Ishii sin deebisa wallaahi. Ilaali roobeeraan isaa dhufu hanga inni dhufee jedhutti obboleewwan keenya namoonni asirra jirtan taataaf koppii linkii godhaa namootaaf informationii kan akka wal bira qaqqabuu fi waliin gahaa xiqqoo waa dubbadha daqiiqaa lama waan hin caalleen jechuudha. Innis obboleewwan keenya shamaraatiif roobeera weelkan baga nagayaan nutti sagalee kee miyuutii godhadhu obboleewwan keenya shamaraatiif ergaa nannaamuu barbaadu. Samuuna biraatti roobeeraa jedhee dhufe. Sii roobeeraa. Roobeeraa. Abeet mubee. Okay, isa. Miyuutii qaban. Isuma. Friendii kiyyadha roobeeraani roobeeraa miyuutii godhadhu. Obboleewwan keenyaaf shamaraaf wanti ergaa dabarsuu barbaadu walumaa galatti jara keenya nyaachuu dhuguu akkuma sana umriin ga'ee jennaan miira keessa galuun waan jirudha kun waan haaraa miti. Nama miti jaldeessi qamaleen weeniin kamtuyyuu waan raawwatudha isinii galee uumama addunyaa kana kireeshinii hojii rabbiin hojjete waan ta'eedhaaf jechuudha isinii galee yeroo miira keessa galtanu kallattii kamiin aniin kun har'a qofa osoo hin taane miirrati keessa jirtu sun ni darba waan ta'eef boru hoo wanni kun nama abbaa fedhayyuu haa ta'u namni kun hammeenyaaf natti dhufaa hin dhufuu waan jedhamu tokko ati malaayikaa miti yookaan ergamaa rabbii miti wabiin qabdu hin jiru ilmi namaa har'a leenca ta'ee boru hantuutaa gadi hanqachuu danda'a isiniif galee of eeggannoo waan jedhamu wahii qabaadha. Bareedduu koo damma koo sukkaara koo timaatimii koo wama feetan jedhaa wal faarsaa suni waan rakkoo qabuu miti suni riqicha ittiin wal arguudhaaf ittiin deemtanidha wama jirtuudha garuu waan rabbiin iccitii isiniif godhee jedhe mana keessan cufu maal ijoollee maal namni wajjiniin sireerra ciisee waa meeqa godhaa oola miti waan siree irratti godhu sana garuu isaaf rabbii qofadha jechuudha yakka sanaan kan wal ga'u bakki inni ittiin waan hojjete sharafatu rabbii biratti toobate yoo hin toobanne badii isaatiin rabbii biratti kan inni gaafatamu zasseetti. Dhiirri tokko hangam yoo si jaallate hangam yoo ati isa jaallatte sadarkaa darbitee iccitii kee dhiiratti viidiyoon suuraan ergituu keessan galin piliis obboleettii kiyya hin galin jaalalli isaa funyaaniin si haa ba'u nama bareedaa attamii yoo ta'e kan isa fakkaatu kumaaf kitilatu dachiirra jira laaltee yoo inni isan dhabaadhaaf kan cinqabdu ta'ee jedhe kumaaf kitilatu lafarra jira hiree kee barbaaddadhu fokkataa kabaja kee eegee jaalalaan si wajjin jiraatu wajjin heeru biyyuu argadhu yoo barbaadde jette hanga dandeessanuun iccitii keessan eeggadhaa. Wama feeta yoo taatan miirri isin haa taatessu inshaalla tarsaa akka boombii takkaa namni isin miilliidhaan waxxaramee yookaan abuufamee du'e hin jiru kooppii liinkii taaptaaf sheer godhaa hundumti keessaniitu jechuudha kanaafuu of eeggadhaa ustaazonni beektonni hayyoon hundi isinitti dubbataa jiru kallattiidhaan gaaffii keenya obboleessa keenya mubaarakiin baga nagayaan dhufe jennee dubbii osoo ittiin seenin duratti mubaarik abbaan manaa jechuudha waan jechuu qabdu yoo jiraate jedhi yoo tarii immoo carraa kana namoota kennituu jiraate jedhe Carraasini kenneera baafne carraasini kenneera ani ijoollee anta gaara taaptaabii miidhagina guutuutaati koomeentii isinii balan jedhaa yoo isinii galeef afaan koo beektu taaptaabii miidhagina guutaa mana na jalaa ajjeesaartu waa isinii kabachiisuuti taaptaabii kun mana keessan taaptaa godhaa itti fufaa maamee kallattii dhuma itti fufaa kunoo fidee naan dhufeera. Ulfaadhu galatoomee obboleewwan kiyya taataaf koppii liinkii gochuun dagatinaa piliis hanga dandeessanuun jechuudha koomentiin isiniif banamaa hanga dandeessanuun koomentiin cufamuun gaariidha namoonni miiran taane keessa kan galleef akka of ta'anii jechuudha konfidensiin akka dubbatanuu fi koomentiin cufamuun gaariidha hangasitti immoo akkuma inni isin jedhe miliyoona galchaa inshaallah obboleessa keenya roobeeraa baga nagayaan dhufte tiktook irrattuu fireendii kiyya reefuun si arguutti jira akkam nagayaa baga nagayaan dhufte nagaa miti sagaleen kiyya roobeeraa. Neetworkii gahaan qabduun si'a xiqqoo neetworkiin kee diimaa agarsiisaa jira akka konneeshiniin jiru osoo dhatte gaarii. Ayyee mubaarik. Amma deebi'eera roobeera namatti itti bilbilee nan tarii keessa gadi galee kee deebi'e amma miyuutii irraa kaasee hin hojjeta. Roobeera miyuutii irraa kaasiiti waliinaasee uummataa wajjiniini warri fooloo godha hartan immoo galatooma fooloo silas namni keenya yoo waa wayii jiraate yookiin immoo yoo namni du'e fooloo. Ayyee mube ilaali roobeeraa jechuudha yoo konneeshiniin isaa isaaf hin danda'amu ta'ee jedhe bilbila isaa kallattii ati achi bilbilteetti bilbiluu itti dubbachuu yoo kan sitti ulfaata ta'ee jedhe bilbila isaa naaf ergi karaa meseenjaraa ani itti bilbileen asirratti sagalee isaa sana konneekti walitti jooyinti godhee gaaffileen nan asii gaafadhu asii maayikiin isin dhaggeessaa deemuu dandeenya waan si'a tokkotti bilbiliitii neetworkii gaa hin qabdu moo qabda jedhiitii qulqulleeffadhu nutti deebii mubaarik lakkoofsa isaa qabu waan ta'eedha. Taaptaabii miidiyaa guutaatti koomeentii isinii bana nan beekaa ijoolleen mana kanaa koomeentii walitti taa'uu hin dandeessanu miidiyaa guutaa
Mana mana jala jirtuan. Sababni manni kun maaliif? Taap godhaa. Namatti tira wale biizii jala. Itti biizii jala arti. Tarii galam tokko shalli nama gorsa beektaa maal achirraa goota. Nama min jechuu jala mala waan fayyadam si'anii. Nu nagaadhaa isaarraa akka hawaasaatti. Yetanagaagarummaa ስለሆነ jechuun inni isaatti miti. Bilbilaan dubbataa jira. Nam tokko musiibaadha. Akka maqaan isaa hiriyaa fakkaatanii akka maqaan isaa badu kan hojjetamtu jiru. Dhiisi maal achi goota minaamin maaltu yoo ta'e caalatti maqaan isaa akka badu kan gochisiisu warra akkasitti deemanidha dhugaa dubbachuuf yoo ta'e obboleessi keenya kun hanga tokkoyyuu ilaalchi namni qabu kun akka sarraa cabuu fi kallattiin dhufee wayita akkana miira keenya keessa namni jiru irratti kallattiin yoo waan jiru haqa jirtu dubbateedha dubbiin kun gabaabbachuu kan danda'u kanaan achitti sababni fudhamu waan qabu dhiifaman godhaatee hanga danda'amee jedheen obboleewwan isaati namni kamuu parfeektii miti ilmi namaan dogoggora eenyuyyuu yoo ta'e jedhe jechuudha dogoggora jiru immoo waliin fara kaa'anii kara dhufuuf obboleewwan keenyaaf barnoota dabarsuun kaayyoo waan kana malee nam tokkoyyuu hammeenyummaadha yookaan ammoo badiidhaaf namni asirratti wal kaadhimate hin jiru waan ta'eef piliis hanga danda'amee jedheen yoonii turkii gahaa qabatee jedhe irra deebi'ee seenee akka waan asirraa gaafannu nus bifa namuusa qabuun bifa milee isaan tuqneen bifa ammoo isas kallattii badaa keessan geessineenidha wanti gochuu dandeenyu waan ta'eef osoo asirratti dhiyaatee yaada jiru nuuf ibsee gaariidhan jedhan akka dhuunfaa kootti. Maam waan tokko barbaada. Muddamee taaptaabii kanatti jabeessaa koppii ishee argachuun irraanfatinaadha. Hundi keessanuu maam miliyoona lamaanuu yoo geessitan itti muddaa. Wannan jedhu maamme mucaan kun yoonni seene carraa tokko osoo kennineefi bareedaadha. Innis yoonni ajajamaa ta'ee tole jedhee filannoo lama kaa'ee fi waan amma maqaan isaa asirratti dubbatame kana akka nama tokkotti yoonni keessaan nuu qabaa jedhee si dabalatee mubaarak dabalatee nuun kana dabalatee lafarratti naa laalaa ka'aa wanni kun asirratti dubbatamuun xiqqoo nan gammachiisu yoonni jedhe ilaalcha keessa galchii fi yoonni immoo asuma irratti haadhumoo jedhe asuma irratti dubbadhu namoonni hedduun asirratti waa dubbatamuun barbaadanu kan jedhe kanatti taanse obboleewwan keenya warri abdiidha abalu kana jettan mucayyoon hin miidhamte malee lubbuun jirti. Nama lubbuun jiru namni irraan dubbatu. Namni lubbuun jiru nama itti balleesse nama isa miidhe gadi ba'ee dubbatee abalu jennaan afaansa jecha siirra dhaabbannee dhugaan sii barbaadama malee kan isin jettan jecha nama dhuunfaa tokkorraa sababa walitti bu'insaatiif wal dhabdee qabdan kan isin dubbattan fudhataman qabu jechuudha. Osoo isin har'a kan duute ta'ee nama biraa shakkuu dandeenya isa kana bitaaf mirga shakkuu dandeenya. Har'a garuu isin abaluu jetti isinii kanaa sanaa ofirraa dhaabaa waa isii kan beeku isini wanni deddeemaa jiru sun kan isiiti keessan miti tatta'aatii waan siin jettu kanarratti dhaggeeffadha nama biraa maqaa balleessuullee hin barbaadina kanuma wannan jedhu ammatti. Ayyee Roobeelaa kan jedhu tokko piroofaayilii suuraa Mubaarak dudduubatti nu agarsiisaa ture san piroofaayilii kaadhee kan gastee ergatu jira tarii isa ta'amoo nama biraati. Ayyee bilbilaan dubbachuutti jira. Jechuutti jira Mubaarakii obboleewwan hangasii taata qophiiliin. Ayyee yaada kee bareedaadha yaada kee nan fudhadha abdii Oromoo yaada bilchaataadha. Ayyee siifan waa jechuuf isa. Maaliseeti bakka Aymarii fi Abdii jedhametti miidiyaa guutuutu jedha oolee nama takka lamaa sadii miti. Ani Abdii fi Aymar erga maqaa jaraa dhaamee kunuun sinis asirra jirtu maaf dhufanii nu miti hin jedhanudha. Gaaffiin kiyya. Eenyuun inshallah Jawaar Muhammadin kan ta'in sinitti meera laan namni maqaa isaa dhaamee jennaan duuba haasa'uun jiru. Miqnaatum namni na nyaachisu hin jiru namni na dhugsiisu hin jiru. Siigalee Abdusee yoo siigala ta'e jechuudha. Hin dhaamee namni gastii banatee maqaan jara lammanii kan dhaamaa oole. Siifan qofatu dhageesse yoo ta'e hin qaxxaaba. Siigalee miidiyaa guutuutu hadha dubbataa oole. Garuu jarri kun maaf keessa bu'an? Maaliif maqaan jaraa dhaame? Dhiifama nuuf godhiitii hanga asirra jirtutti yaadota koomantii jalatti kaanuuf osoo rispoortii gochuu baattee gaariidhan jedha akka wallaaluma kiyyaatti. Koomantiin yaada dadhabuu waan ta'eedhaa fi koomantii dhiisii
karaa waan fala ta'u qofa irratti ilaala buleetti kiyya. Karaa waan fala ta'u qofa irratti hanga dandeenyuun itti gaafatamummaa fudhannee waan kana wayii xiqqoo waan hawaasaaf barnoota ta'u wayii keenya deemnu hundi keenya iyyuu kana asirra ta'aa jirru malee yookaan faayidaa tokkoo fi miti waan ta'eef namni fedhe iyyuu koomantii jalatti waan fedhe haa barreessu koomantii dhiisii waan mubaareekachiisa gaafatuuf obboleessi keenya dhufee nuuf deebisuu fi abbaan dhimmaa kan ta'e immoo obboleettiin keenya sabboontuun gassii dhufaana jirti waan ta'eef yaadota asirratti maddan qofa irratti yoo yaada kennine gaariidha jechuun barbaada ulfaadha. Okay, galatoom. Exactly, mamme. Yaada dhugaa jettee wacni yeroodhaaf itti Aljazeera. Bayaan dhiifama. Aljazeera. Bilbila Muhammad Nagama. Nagama jedha ga'uutti jira sagalee kee. Bilbila saasii argeen jira. Karaa meseenjeriin. Wannan dhufeefi jedhe. Ayyee. Wannan dhufeefi nama kana nan beeka abbo. Nama kana nan beeka ne ngadayyuu gargaarsa wayii waliin godhaa turre. Anaanis friendii dha waan sirbu anaanis friendii tokko kiyyaa dargee. Waan kanatti hin qabu. Dhimma kana hin dhiisu aniyyuu. Waan kanatti hin qabu. Akkana gootanu jedhe. Mamadi abbaa barbaade lafa bilbilu neetworkiin na rakkisee nan ba'ee namni irratti bilbilaa jira. Maqaan kiyyas feesbuukii irra deemeera. An sodaadhee yookiin waa biraatiin naada waliin bakka haala si mijeessuu fi mesenjera wal jijjiiraati fidii kottu. Gara mesenjeraatti. Yalla. Ayyee profaayilii feesbuuka isaa ayyee haayin jedhaanii nan dubbisaan ayyee godhu. Atammaa bilbileef itti raasayti haala mijeessi fidii kottu. Itti fufaagaa warri dubbatan dhiifama sin jeeqee warri miidhagina guuttan galatooma koomeentiin sin jalaa cufamu. Itti fufaan immoo ragaa gara sabboontuutiin fidee dhufa. Yaada warri dubbatan dubbadhaa abdigee dubbadhaa. Taaptaap koppiliingi gochuu hin irraanfatinaadha. Nuti wanti asitti walitti qabamnee fi rabbi dhugaa nu haa dubbisu dhugaa namaa baasuu fi isis taatu obboleessa teenya isas taatu obboleetti teenya. Wanti inni illee asirra barbaadamuu fi dhimma biraatiif osoo hin taane dubbiin kun dhugaan jirtu bakka masiin jirtutti inni illee haa ba'uudha. Dhugaan isaa haa ba'uudha. Dhugaa baasuun ammoo wayii nama fayyaddi. Gama isaatillee ta'u gama isiitiin illee yoo ta'e yoo dhugaan baate gama kallattii hundaanuu gaariidha. Dhugaan kun ba'uudhaaf inni dhufuun qaba dirqama jechuudha. Obboleettiin teenya as keessa jirti. Dhimmi kun dhimma biraa hin ilaallatu. Dhimma isa ilaallata yoo jette nuti immoo jecha namaatiin dhimmi kun abbaa biraa ilaallata jechuu hin dandeenyu jechuudha. Nama rakkoon wanti kun bira jiru ishitu beeka waan taateef isa erga jette inni illee dhiyeessuun qabu kallattii adda addaatiin sagaleenuu ta'u qaamaan asitti argamu asitti nu dhiyaate lakki anaayyuu miti. Dhara narra kaayanii lakki anaa dogongorattuun harkaa baatallee jedhe walirraa waa takka fudhachuun gaariidha. Garuu as seenee bahuun isaa sun nutti hin tolle neetworkis ta'uu danda'a. Kallattii hundaanuu walumaan kan hordofnu ta'a harkaan koppiliinki sheer gochuun irraanfatinaadha. Warra akka yaadannoo faati warri wal seentan yaada keessan gaggabaabsaati waliif kaayadha. Galatoomii boonaa yaada baay'ee mana keessaa kaafamee egaa Oromoon qarree abbaa irratti qoruudha. Maqaa namaa dha'uun duratti mucayyoon as keessa jirti mucaan illee jira. So wanti garaagaraa waan jiruuf kallattiidhaan inni amma beekaa ba'e miti akka ilaalaa jirutti neetworkiin baay'ee rakkisaa jira. Keessumaarra immoo neetworkiin baay'ee rakkisaadha. Sadarkaa biyyaa keessa waan jiruuf mucaan kun rakkisa beektee neetworkiin kanaaf otoo guutummaan guututti sarara dhageenya natti tola. Egaa waa hedduu jira biyya keessaa maybe isa fakkeessanis ta'uu danda'a isaan ala nama biraas ta'uu danda'a. Akkuma jedhamus immoo wantoota kana abbootii lamaan irraa dhageenyarraa mucayyoo irraa dhageenyarraa amma immoo nama biraa irraa dhaga'uudhaa fi afaan isaarraa dhageenya gaariidha. Haadhiin hundasaa maameen dubbateera. Soonatis immoo guutumaan guututti mucaa irraa soo dhageenya natti tolana. Maaliifin sana booda haarota jiranii fi yaadota jiran hundasaa keessa gallee dubbachuu hin dandeenya waan ta'eef. Kanaaf keessumaa guyyaas kaleessaa ta'u waan akkanaarraa dubbachaa turraniif ati walumaan dubbachaa turre mana tokko keessatti. So kanaafi dubartiin haadha biyya kanaaf waan baay'eedha waan ta'eef osoo sarraa dhageenya natti tola. Rooberraa irraa mataa isaa osoo dhageenyaan illee bilbila biraan hordofaan jira waan ta'eef otoo karaa kanaan hordofnee sarraa dhageenya natti tola. Ishiirraa dhageenya irraa isa ta'uu mala isa ta'uu dhiisuu mala. So isa kanaaf immoo sarraa dura dhageenyetu gara isteeppii itti aanutti osoo deemne gaariidha. Maqaa namaa dha'uun dursatti jechuudha. Akka kootti inni kun. Ayyee
galatoomi obboleessa kiyyaa yaadannoon akkuma sanaa immoo bona baalee wanta kaaftanii jettan irratti Mubaariki kontaaktii waliin hin qabnu waan ta'eef karaa meseenjaraa dubbiseen rispoond naaf hin goone tarii roobeeraa dhaggeeffachaa jirta yoo ta'e jedhe laayivii kana karaa meseenjarii feesbuuka kiyya Muhammad bin Aljaziiraa jedhuma kuma tiktookii kiyyaa isa sirra jiruun osoo hin taane Dubbichaatti maammee meseenjaraan dubbiseen jira. Rispoond naaf hin goone hanga yoonaan deebifne bilbila isaa kallattiidhaan immoo yoon bilbilee jedhe laayivii irra na baasa maaliif neetworkii kanarraan sheer godhateef. Roobeeraa Muhammad bin Aljaziiraa kan jedhu feesbuukiidhaan si dubbiseera. Rispoond godhi meseenjara keessa galii ilaaliiti deebisii fi fooloo itti naasee ammuma. Tole jedheera maamme. Dubbadhaa kanaan mijatuuf ani isitti kennee taa'ara. Yoo miliyoona lamaan rakkoo hin qabu mana kana jajjabeessuun dirqama keenya miidiyaa Oromoon qabdutu mana kanaati. Jajjabaadhaa taaptaaf koppiliinki itti muddaame itti fufa buleessa. Warri koomentii gama lachuun dhaabbatina ammallee dhugaan hin beekamu. Dhugaan kan obboleessa keenya ta'uu danda'a, kan sabboontuu ta'uu danda'a, tasgabbahaa miira keessaa ba'a dogongoraa fi akka illee adda baasaa beeka. Walitti dhufeenyi isaanii akkuma namni kamuu walitti dhufee himuun waliin haasaa meseenjaraan haasaa bulu sun dogongora malee yakka miti wanni walitti ergamee wanni tokko ta'e kun. Yakki yoo ta'e wanna kana miidiyaa irra baasuutu yakka. Kun immoo ammallee isheen isa jennaan dhibbatti isa jennee fudhachuu hin dandeenyu. Ragaa quubsaa wajjin innis dhufee akkaataa wanni kun itti gadi ba'e gaafa inni amane bakka balleessetti badii isaa itti muruu dandeessu malee callistanii abalu jennaan kanarras hin girrisinaati. Obsaa tattaa dhaggeeffadhaa yoo dandeessan koppiliikii godhadhaa. Mr. Kadi eenyu godhe mootii godhe waas jalaa hojjaasu. Ammas taanaan akkuma yaadannoo siniin jedhe obboleen kiyyaa ammallee eenyuun akka ta'e hin beekamu sinii galee mucaa haa ta'u mucattiin asobduu inni dhugaa haa qabaatu hin beekamu kan isheen itti ergitetu isa malee tarii isa ta'uu dhabuu mala kan gadhiise. Kanaafuu tasgabbiin eeggadhaa koppiliink sheer godhaati. Faraduun duratti jechuudha. Wanti takka immoo dubbii takka baasuudhaaf silumayyuu maqaa nama dhadhaamee hekelee jedhamee dhaamuu hin danda'a. Kanaafuu qulqulleeffamuuf kunoo haati Oromoo Mubaarak dhugaa galatoomu miidiyaa kana irratti namni waan baay'ee mucattiidhaan jedhaa ture. Lakki mucattii uummataa gadi hin qabattu waan isaa baasnee gaafanna kan jedhee hadha xabaqaa ta'eef jechuudha. Mubaarak Musammaati haa galatoomu asirratti illee galatoonfachuu barbaada. Nama akka kanaa qabaataa shamarran keenya mataa gadi hin qabattu. Maa eenyuun illee hin ta'in jechuudha. Maa eenyuun illee hin ta'in dubbiin sun hanga dhumutti maqaa ekelee tarka keessaa qaba, kana tarka keessaa qaba, sana tarka keessaa qaba yoo jedhame wanti duubana deebisu takka hin jiru. Sinii galee abadan jechuudha. Mucatti ati immoo yeroo himattu qulqulleessii sirreessi akkasitti hin ergeef ekeleef hin ergeef namni na jalaa gadhiise immoo nama akkasiiti konoo ragaa akkasii qaba jedhi malee isaafan ergee maallaqa narraan qabu akkas ta'e akka waan nuti qofti siif xabaqaa ta'aa jirrutti ofii keetiif xabaqaa ta'uu dadhabdee tokkotti haasofta yeroo haasoftu. Finiinii haasa'i akka nu aarsitti atillee finiinii dhugaa baasi. Siigalee yeroo himattu sirreessi. Himannaan dhama qabdi. Dhama akka itti himatan nam takka yeroo waa himatu mi'eessee sirreessee dhugaa isaa himachuu qaba malee gadi qabatee cuunfatee akka waan bakka jira miti reellaashi godhan takkatti hin himatin. Sirreessi himadhu. Mucaa kanaa ekelee erge isaa sanatti akkasitti wal jaallannee turre akkas naan jedhe. Viidiyoon kun waggaa sadii erge waggaa sadii ta'e takkaasiif asiinas faraarraa hin beeku maal gochii gadhiisere. Hadha waggaa sadii booda viidiyoo kee kanan gadhiisan jenne maallaqa keenya hadhan jenne maaf gadhiise. Kana wanti nu barbaadu. Si galee akkasi. Ati sirreessiitii gadi qabi eenyuunu sodaatin. Eenyuunu akkuma daabboon kee sirka jirtu namni dhufee daabboo kee sirkaa fuudhuun ijaan laale malee namni dhufee qubaan tuquun jiru. Ijaan laale addunyaan kun guutuun ijaan laale malee namni dhufee qubaan si tuqu takka hin jiru. Si galee kanaafuu sodaatin sirriitti himadhu. Sin immoo koppiliink sheer godhaa tabtab godhaa mana kana jabeessaa.
السلام ورحمة الله وبركاته. harraga nama saddeemmoo nama 25 wayitii wanna kana haasaa turre wanni kun akka dhaabbattu irraa haasofne garuu moo yeroo si akka muraasa namni sagalee nuu ta'ee mana mubaarak kanatti fi abdiitu dhufe sila haasaa ture wanni kun akka inni baduu qabu funduraaf akka inni baduu qabu irratti isii immoo akka inni kaa isii hidhatu irratti wanni kun dalagamuu qaba malee fakkeenyaaf zim jettanii akkuma kanaa wanni kun akka dhaabanne irratti ilaaluu qabdu jechaadha wanni kana waan dhugaa keetti fedhii sheetaanaa akkasi fedhii wanni jedhan jiru maaliifi sabni amaaraa tokko sabni tigiree tokko umrii kiyya guutuu miidiyaa kana irran ture viidiyoo akkana viidiyoo rakkoo akkasii wala ajjeesan malee hoteela irratti waan jedhamu malee maallaqa keessaa waliif kaffalan malee hiika oromoo jedhamu kanallee ani wallahi safuu keessatti takka dhaladhe waan kanaan nama saalfachiise jechaadha namni tokko waliin haasa'uun jira garuu wal dubbisuun wama jiru jechaadha wal janajjanuun wama jiru miira keessa wama galchitu wama jiru garuu immoo wanna kan kee waan kiisii qabduuf nama sana waan waliin haasofte obbirratti qabattee hambisuun dirqama kee jechaadha eega immoo namni keenya saba tokko oromoo kana obboleetti keenya qaalii kana fidee asirratti waan kana godhee wannamma irratti dalagamuu qabu akka maanguddootti akka oromootti akka inni fuudhutti amma abbaansi yookiin of ajjeesa viidiyoo kana waan arge akka inni si yaaduu qabdan ganama sila waan kana dubbataa ture rabbi immoo sagalee naa ta'uuf mana mubaarak irratti waan kana fidee asofsiisa wanni kun baduudhaaf funduraaf akkamitti akka baduu qabuuf akkamitti akkanatti oromoon wanna kana gochuu qabdu irratti dalagamuu qaba jecha amma sabboontuu qofa ilaaltanii wanna hafuu miti kun yeroo of eegganu meeshaan keessa kun qaalii ta'uu qaba isinillee namatti naasoftanuu nama jabeenya irraa wanna akkasii irratti nama wanna kan kee yookiin ilmi dhiiraa kun illee yookiin mucaan sun oromoo illee ta'ee saba biraa ta'ee annan shakka akka kiyyatte jechaadha. Isiillee dogongorsee dubartiin miskiinummaa dubartiin beeyna obboleettii qabna haadha qabna garuu wanna kan akkamitti akka fuudhaa fi akkamitti akka isii waliin walitti agganaan jechuu dandeessan dubbiin isii bira jira isiin akka fiduu qabdu isii irratti ejjennoon keessa wanni fedhe haa ta'u waan kana irratti dalaga. Ministeer kaadi gurbaan yoo Oromoon taane daabboo si addunyaan guutuu na ilaalu malee amaarri yoo fuudhes bori mucattii hin gubaa omti nu irratti qabsoomnu yoo Oromoo ta'e hin fuusisna yoo Oromoo hin taane immoo akkuma ishee miidiyaa kana irratti baase wallaahi maallaqa kiyya itti fixee qaama isaatti aayilaandii hiisisee jechuudha itti rarraasisee fooqii irratti itti rarraasisee akkasitti viidiyoo gadhisiisa baguma Finfinnee keessa jiraate baga biyya Arabaa keessa hin jiraatin. Aljaziiraan jara keenya Aljaziiraan deemee jira. Meemee waan inni jedhuuf inni dhumna. Siif mallee naa godhi hin dheeressinaa waan kana ammallee tarkaanfii bakka tarkaanfii fudhachuun keenya natti fakkaata. Dubbii qulqulleeffannee kaanee goona yaadni keessan hundinuu babbareedaadha. Kana goona ammoo jedhinaa tarii namni rifatee deemuu danda'a. Asirratti jara keenya obboleewwan keenya warri miidiyaa kun dubbiin har'a mucaa kana amma jarri dhufanutti yaada kennanna waa'ee mucaa kanaatiin deemamaa oolee kan sadarkaa lubbuu isii balleessu osoo mucaan kun akkana fokkisuurra maatiin kun akkasitti na arguurra jettee kan waa of gootu ta'ee jalqaba kan gadi ba'ee boru ashaangulleetiin bu'u isin lubbuu mucaa kanaatiif namni qaama sii ala baasillee sababa ta'u malee itti gaafatamummaa guddaa rabbiin biratti kan fudhatu isin tokko gaafa waa gootan maatiin nama kanaa ulamaa ta'uu danda'a sheeka ta'uu danda'a nama namni kabaju ta'uu danda'a jaarsa biyyaa ta'uu danda'a ilmi namaa kamuun moo dogongoraa fedhee fi jaallatee miti namni kan bakka hin taane dhaabbatu gaafa immoo yeroo tokko dogongoree hireen nama dhaabu wal qusachuu baraa waan keessattuu namni of jibbee of balleessuu danda'u waan akkasiirraa dhaabbadhaati ilaalaa yeroo 2-3 irra deddeebi'aa ilaalaa waan hojjettan isinii galee wanni kun mucattiin kun nan dinqisiifadha jabduu intalaati ammallee rabbi si haa jabeessu rabbi siif haa araaramu. Ol deebisime lakkoofsa tokko barreeffataa jira ol deebisa Aljaziiraa. Aljaziiraa ol deebisii gaggabatti ittinaan qaba waan ta'eedhaaf. Tole eegaa jira. Obboleeyyan keenya warri jala kana jirtan taaptaaf godhaa jala kanaan deeminaa wanti nuti as jirru dhugaa baasuudhaa fi dhugaa obboleettii teenya arguudhaaf as jirra. Waan kana obsaan eeguun barbaachisaadha. Baruu gabbaanee suuraa walii maxxansinee wal xiqqeessuu gandaan wal arrabsuu irra
bakka silaa dhugaan hin jirre dhugatu achi jira jechuudha. Wanta jiru dhugaa wajjin baafachuun gaariidha. Aljaziiraallee deebi'ee jira. Obsumaan turaan deeminaati. Baay'ee Roobeeraadhaaf bilbileen ture kallattiidhumaan hawaasa irratti yaada koo ibsachuu naaf wayyaa akka isaaniifis ifa ta'uu danda'utti jedhee waan gaarii dhabu waan ta'eef Roobeeraa yoo dhufee tokko tokko barreessee jedhee follow up godhi koomentii isaa jechuudha seensisiini. Hanga yoonaa waa dubbachaa jiru. Wanti isiniin jechuu barbaadu warra sirratti kolfitanus gubattee nagarra abiddaan taphattii jedhe Oromoon. Ilmi namaa yeroo kamiyyuu beekeessa osoo hin beekin dogoggoruu danda'a. Boru hireen kee maal akka ta'e hin beektu. Tarii ofii ammoo iccitii kana caalu fokkataa kana caalu baay'ee jechuudha qabda. Isa dhiiraatis ta'e isa shamaraa jechuudha. Iccitii immoo ilmi namaa isin beekinatti mana balbala cufattee kan raawwachaa jirtu kan rabbiin immoo si jala qaanfatu baay'eetu jira waan ta'eedhaaf of qulqulleessitee naman xureessinii jedhe Fayyisaa Furii. Kanaafuu ofii kana perfect gootanii ilma namaatti waan jedhina. Tariitii yoo ofii keessanii illee guutuma guutuutti obbeettu nagaa jirtu ta'ee jedhe boru hireen akka nama keetti galuu hin beektu jechuudha. Yookaan dhala keetu boru kokkoo akkanaatiin miidiyaatti gasiibaa jechuudha. Hanga dandeessanii ilkaan addeessuu caalatti osoo obsaaf adaba qabaatanii gaariidha isiniin jechuu barbaada. Dhiifa manaaf godhaatti galatooma. Roobeeraa tokko tokko naa barreessi. Warri kaan hin barreessinaa koomentii dhaabaa isin jalaa cufuufani. Isin jalaa cufuufan ammas amalli keessan isinitti keera. Tokko tokko Roobeeraa bicha barreessu. Roobeeraa tokko barreessi. Roobeeraa tokko barreessi. Muwaaza miuti godha muwaaza kana. Mozaaza. Miuti godha warra barreessaa bakka warra koomentii barbaanne. Warra koomentii cufsiisuu deema. Miuti godha. Barsiisa miuti godhi funaani. Haga bilookitti tarkaanfitti fudhaa. Himda'u. Wayyee eebbisa. Ayi mikee ayyee bilookii gaafa godhamtanii bakka biraatti na argaa iyya. Maaliif barreessitu isin gachaan jiru anoo? Roobeeraadhaas. Warri kaan kooppirii godhaas. Na adabsiisuuf deemu. Wal maaxxaa. Roobeeraa barsiisaa Roobeeraa barbaade galchi. Roobeeraa barbaade galchi. Miutiin dhumtan. Roobeeraa barbaada galchaa. Kooppirii akka kana kooppirii gidduu gootanii. Gaarii. Warri mootii karaa Roobeeraa barbaada tokko barreesse irratti maamaman. Nan barbaadaadha ulaan keessa galee. Numne laata. Roobeeraa hanga dhufuutti gaafuu galaatiif mubee arraba amma jette kanatu haaraanaaf ta'e waan hin beekne gaafachuu wallaaluma miti wal maaxxaa jechi jedhu amaariiffamoo oromiiffamoo akkamii barnootuma akka nuuf ta'uuf nuuf ibsuu dandeessaa? Hangasitti haa dhufu Roobeeraa. Ay Aljazeera maala tana waa itti ta'e jiru. Waan itti taane hojii baadiyyaa qabda gaa. Waslaata namicha tokko tiyyuu biyyatti. Mubee dhufeera. Maanguddoodha. Mubee dhufeera. Maanguddoodha. Waslaataan jedhan beektaa? Waslaataan jennaan bayaan si deebisa shii dhiifamaa hojjeta. Dabareen sin deebisa. Achumaan namichi maanguddoodha baay'ee na jaallatu waslaataan jennaan iyyuu waslaataa sana qabadhee Suudaanii keessa dhufee waslaataan jennaan wal ga'e Suudaanii keessatti. Booda miidiyaa kanarratti Idrisii waslaataa jennaan wal maaxxaanaan jedhe inni immoo. Inni waslaataa fudhatee wal maaxxaanaa kenne. Hin beeku hiikasaa walumaa galatti. Waslaataa wal maaxxaanaan jedhe. Kan Idrisii. Kan isaa hunduu sirriidha waan ta'eef. Roobeeraan tokko tokko barreessaa jira seensisiin. Barreessi Roobeeraa seeqaan jira laama. Roobeeraa tokko naa barreessi. Adii ilma walloo maaliif barreessita amma yoo amma miutii godhamte maal si fayyada? Barsiisa eeddee maal goote galchitee? Warra gastii hunda fooloo godha. Dhufeera akka dhumuun beeku. Nama meeqa ta'e gaa jira abboo? Jala darbee? A'uudhu billaa. Colleen galchi kabbaan ta'e. Barsiisaadha immoo nan beeka. Rabbi dhugaan waa dubbisu. Yalla Aljazeera akka beektan nutti cufaadha. Koomenti nam tokko ramsinaan wallaahi dhiifi wal tura. Turkiin himaa agarsiisaa jira. Inni dhageessa miti sagalee keenya yeroo ta'e. Anamma kaasee naasa'u.
sagalee mucaa rakkisa miutiin qabadhaa nam tokko as jala deemee gar tokko rabsa taanaan bilook narraa godhaa arrabni dhoowwaadha mana kanatti qeequu malee carraasanii kenna ol galtanii qeequu malee arrabni dholgaadha bara nama tokko arrabsina komentiin akkanatti ta'a haqa jiru barree kaane haqa fudhachiifne kunoo eebbisaafaa jira dabalanu jira boonaa jira aljaziiraa jira hundinuu jiru dhiifama gaafachiifna nan cufa komentii yoo jala didan komantiin cufin maaliif yoo jette yaadota tarii akka gaaffiitti isa gaafachuu qabnu tarii nullee waan hin hubatin yoo tarii namoonni daandiirra nu buusuu danda'an yoo yaada fayyaalessa kan kennan ta'e hubachaa deemuun wal hubachaa deemuun gaariidha waan ta'eefi komantii haa kennan taaptaap koppiliin kaa godhanu hanga danda'ameen garuu obboleewwan keenya sirratti itti gaafatamummaa fudhannee bifa kabajaa qabu na godhu jechuu barbaanna nama federaayyuu jibbaa qabaadhaa miira badaa qabaadhaa sana yeroo biraatiif ol kaayyadhaa nama san waliin jechuudha hanga dandeessanuun asirratti yaaduma sagantaa kan hojii wal fakkaatu qofaa deebisaa isiniin jechuu barbaanna galatooma obboleessa keenya roobeera nu dhagaa jirtaa? Nagaan jira maame. Ayyee baga nagayaan dhufteni yookiin biyya keessaa kaanis keessan jira waan ta'eef beekan rakkisa waan ta'eef akka dandeenyu wal hubachuudhumaa fi alla obboleewwan keenya tasgabbii naggeeffannaa baga nagayaan dhufte roobeera. Ayyee baga nagaan neetan maame. Ayyee roobeeraa keenya egaa obboleessa keenya ilma Oromoo ammaan dura yaada keessa beekaa nama baay'ee tasgabbii qabuu fi yaada bilchaataa miidiyaa hawaasummaa kan irratti calaqqisiisu akka taatee jette sin beeka akka miidiyaatti rakkoo gama dhuunfaatti eenyu keenya iyyuu wiiknas partii yookaan dadhabbina dhuunfaa qabaachuu dandeenya ilmi namaa kamtuu perfeektii miti akka namummaatti garuu waan miidiyaa irratti gaggeessitu hedduu tokko natti toltaa feesbuuk irratti tiktook irratti illee fireendii waliiti wantiin jechuu barbaadu ani roobeera waan miidiyaa irra guyyaa har'aa deemaa jiru argitee jirtaa dhimma obboleettii keenya sabboontuu wajjin wal qabatuun viidiyoon tokko erga miidiyaa hawaasummaa irra socho'ee jedhee gariin ni koflaa gariin itti dhagahamee hedduu qaanfataa gariin ammoo jechuudha inni badii akkanaa raawwatu osoo haadha obboleettii qabu eenyuni gaaffii jedhu wal qabatee maqaan namoota kakka'aa jiran illee baay'eetu jiru dhugaadhaan beektatis namoonni yeroo wanta akkanaa miidiyaa irratti ka'ee jedhu jechuudha waan viidiyoodhaan wantoota saalfii gad ba'u mitiiti suuraa dhumtichitiin ati nama wajjin hariiroo godhattu yeroo paablikii ta'u hedduu nama rifachiisa sammuu namaa tuqaa akka obboleettiittis obboleettiin keenya kun jechuudha miira isiin keessa jirtu isiif rabbii qofatu beeka waan kana ammoo jechuudha isiin kan dhaammattee asirratti nutti ibsitee jettee viidiyoon kun waggaa 3 dura akka ta'ee fi viidiyoo kana namni harkaa qabu obboleessa keenya roobeeraa akka ta'ee jedhe nuuf raggaasiftee jettee isiinis kun obboleessa keenya maahir jedhu kana bira jirti yoo tarii asirratti yaada mormii kan kaattu ta'ee jedhe kallattiin si dhaggeeffachaa jirti waan ta'eef atis hanga danda'ameen tariitii wanti kun miidiyaa irratti yoon dubbadhee jedhe anaafis isiifis gaarii miti jettee bulfachuun qaba jettee hin sodaatta yoo ta'ee jedhe yookaan ammoo sitti dhagaama dhiifama dogoggoraa haasawa kiyyaatiif hin sodaatta jechuun kiyya moor seeftii keetiifis ta'ee isiitiif gaarii miti jettee yaadda yoo ta'ee jedhe waan fala ta'u wayii atis gartuu yookaan ammoo miseensa waan kanaaf fala kaa'u nutti dabalamtee nu wajjin taatee dhugaa jirtu jechuudha hawaasni akka baruuf namoonni akka irraa barachuu danda'aniif waan kana miidiyaa irratti yoo dubbannee jenne eenyuyyuun dogoggora ilma namaa ta'e perfeektiin hin jiru wanti kun kallattii kanaan ba'ee sisa ta'u nama biraa irrattis wanti kun akka deebi'ee hin raawwannee fi kallattii kanaan ni jettee akka nuuf qabsiiftuuf wanti barbaadnuu fi ammaan duraatti nama sabboontuu jedhamtu beektaa. Ayyee hariiroon sabboontuu waliin qaban akkami jedhee sin gaafadhu jaalallee isaa taatu nama miidiyaa irratti beektu haa taatu akkuma sana ammoo haadha manaa keessa taatu just fakkeenyaan kaasaa jira haadha manaa keessa taatu suni dhimma dhuunfaa keessaniiti bal'inaan keessa galuu hin barbaadu garuu sabboontuu wajjin hariiroo qabdan keessatti kallattii viidiyoo bilbilaatiin haa ta'u yookaan ammoo viidiyoo riikardii ta'e lafarraa fuutee sabboontuun sitti ergiteetti immoo hin ergine. Maal sitti fakkaate maame? Roobeera nagaa sagalee yaada sabboontuunis wayyee amma dhagaa jirti sabboontu atis roobeera atis waan irra deebiin qabne waan gaafatamtan rabbii jedhaa dhugaa sida dubbachiisu karaa dhugaatu nama baasa dhugaadhuma qulqulluu dubbadha deebii ayyee mubee obsi itti mubee roobeeraa keenya. Anaaf sabboontuu kan wal beeknu feesbuukii hiriyaa korratti na agartee waggaa 3 ta'a almost kana wal dabarsiisii ምናምን jettee hiriyaa tokkotti himtee riikweestii na ergitee nan deebisee fi haasa'uu jalqabne jechuudha.
anaaf ishee almost yoo baay'ate ji'a lama yookaan ji'a sadii kan nun friend taanee turre jechuudha. Just akkuma nama tokkotti naasofna turre. Anamma waa'ee viidiyoo Roobeeraatu poosti godhee namatti ergee naamin jedhu dhugaa rabbiti ani maal jedhee kan dubbadhu yoon beeku nama waan akkasii godhus miti har'a galgalan dhagee akkas jennaan sabboontumaa inni waggaa sadii asitti guyyaa tokko waliin haasofnee hin beeknu chaatii walii goonee hin beeknu hin dhaabne haasama walii jechuudha. Waggaa sadii keessatti edda galgala isheetu naa barreesse iyyuu malee roobeenaan jette wayyeena viidiyoo kun namatti ergitee viidiyoo maali akkas kun viidiyoo meseenjeraan namatti ergamaa jiraatti ani viidiyoo namatti ergeen qabu an nama akkasii miti na beekta sirriitti nama akkamii kan ta'e sirriitti na beekta maal godheen viidiyoo kee namatti ergaanii ani jiraachuma keeyyuu waggaa sadii guutuu jiraachuu keeyyuu feesbuukii irratti si argeen beeku jiraachuu keeyyuu yaadattanii inkwaa waggaa sadii booddee taa'ee viidiyoo kee kana poosti gochuu mitiiti. Dhugaama jiru hakkuma jiru yoon isinitti himnu jechuudha. An guyyaan jalqaba sabboontuu eenyu akka isheen taate bare viidiyoo isheen nama biraaf ergite namni natti agarsiise viidiyoo sana argeen jalqaba. Maaliif akka isheen akkas goote hin beeku viidiyoo nama lama sadiitti ergiteetti kana ija koodhaan argee jechuudha. Amma immoo kun hoon jedhamee maqaa namaa balleessuudhaaf wanta hin godhinitti an nama kabaja maatii guddaa qabu keessatti hin guddadhe isheenis sirriitti na beekti hiriyoonni koo na beeku jechuudha. Waan kana waan hin godhe hin qabu. Namni immoo Roobeeraatu viidiyoo kana natti erge Roobeeraatu viidiyoo kana karaa meseenjeriidhaan sheer godhe jedhu jiraannaan immoo kun olaam laayivii irra dhufee abbaan jiru haasa'uu danda'a jechuudha. Na baay'ee nama aarsa callisanii akkasitti maqaa namaa balleessuun sirrii miti. Ani isheetu na gaddisiise baay'ee kan goo maqaa yoo badees rakkoon qabu garuu akka kanatti maqaan ishee haasa'ame viidiyoo nama lama sadii afur bukkeetti akkas ergite abaluufi isheetu na gaddisiise. Amma sammaallee barreessaaf hin ture kunoo na dhagaarti sabboontu aniin jedhe ani dhiiradha waan fedhe yoo ta'e situ na gaddisiisana maqaan kee keessatti ka'umsaa baay'ee nama gaddisiisa. Kunoo anaan immoo maqaa koo feesbuukii irratti akkas jedhanii poosti gochaa jiru. Kanaafiyyuu abbaan dhugaa kana Roobeeraatu viidiyoo kana natti erge Roobeeraatu viidiyoo kana sheer godhe jedhu jiraannaan murtoo barbaachisaa ta'e karaa keessanii wanti jechuun waan barbaadan gochuu dandeessu jechuudha. Malee yoon poosti godhe hin qabu. Ayyee Roobeeraa kiyya. Ayyee galatoome yeroo tokko ammas gaaffii itti aanuun siif dhiyeessa. Viidiyoo kana osoon argin duratti jechuudha ergan sabboontuu beekee yookaan baree jedhe akkuma isiirraa fagaadhu kan na godhe viidiyoo san argee jechaa jirta. Ayyee isiin immoo viidiyoon sun jalqaba irratti